salaamtan tiyyaa isin haa geessu isin jedhatan kabajaa fi jaalala isinii galee ardaa keessa kiyyatti gammachuu guddaatu natti dhaga'ama dhugaa rabbii dubbachuuf maaliif carraa takka karaan eeggaminiin carraan ajaa'iba rabbiin nuuf falmachuu akka dadhabbiina keenyatiin akka afaan tokko ta'uu dhabne hoggansa erga jaawarfaa nu jalaa hidhamanii hacaaluu nu jalaa ajjeesanii waggaa tokko as erga qeerroon hoggansa dhabdee burjaajoftee booda rabbiin sababa dhiiga qulqulluu gajjigaa jiruuf sababa murni nafxanyaa kun dhiiga qulqulluu gajjigsaa jiruuf rabbiin nu birmate dhugaan har'aan tana nu baate haqni keenya nu galuuf qabsoo Oromoo tahaajaa godhanii waggaa tokko dura nafxanyaan nu jalaa fudhatte rabbiin harka nu deebisuudhaaf bilisummaan saffisaan hatattamaan gaddeemu jirti jechuudha. Baga gammaddan isin jedha. Baga waliinuu gammanne haalli deemaa jiru haala akkaan namatti tolu haala nama gammachiisuudha. Eessatti Oromiyaa keessatti. Eenyuun waraana bilisummaa Oromoo TDF waliin ta'ee hafuura itti kutuun biyya isaan dheengadda Tigraay keessatti ibidda qabsiisanii dubartii shamarran gudeedanii qabeenya saamanii mootummaa elektiriyaatti yaamanii saamsisanii kan Somaaleetiin saamsisanii dubartii meeqa gudeedanii qabeenya uummata Tigraay destroy godhanii kan biyyarraa buqqaasisanii qiyaamaa achitti goolaa turan rabbiin biyya isaanii gaddeebisee biyya nafxanyatti qiyaamaa itti goolu jiraa jechuudha. Kuni maaliidha? Dhiiga qulqulluu gajjigaa jiruuf gantu Oromoo ta'ee nu dhufee amaanaa nuti itti kennanne waan nu nyaatee nu ganeef deebi'ee waan nu nyaateef rabbiin dhiiga qeerroo lafatti hin balleefne dhiiga qulqulloota kaleessallee jigaa jiru hanga kaleetti jigaa jiru jigaa ture lafatti hin banne bilisummaan finfinneedhaan qeerroo fi TDF fi waraanni bilisummaa Oromoo finfinnee marsee irra garmaamaa jiraa jechuudha. Kun duuba yoo si gammachiifne maal yoomuma gammadde Oromoo yoomuma gammadde yoomuma waltaatee marii hayyoota keenyallee ganaa irraa dubbachuu deema waan tokkoffaa irraa dubbachuu qabu injifannoolee gurguddoo Kamisee fi Walloo biyya goototaa Walloo Kamisee biyya goototaa biyya takkaa waggaa 400 olii fi funyaan diinaa jala jiraattee takkaa harkan kennin moohuu malee takkaa hin mo'atamin ardhaan tana TDF fi qeerroo fi waraanni bilisummaa Oromoo wal argate qeerroo Wallootiin dabalame ummata Wallootiin dabalame akkasitti haala saniin bilisummaa waggaa 400 ol nafxanyaa jalatti gabroomaa turte ummata Oromoo irraa gabrummaan isaan bari keessa jiraachaa turan nuun adda bar naannolee Oromiyaa biraatiin ummanni Walloo karaa hedduun cunqurfamaa ture jechuudha. Ardhaan tana waggaa 400 booda Walloon bilisa baate ufiin qeerroo isaaniitiin buluun wallaahi hangam takka kana gammachiise anumaaf rabbi qofatu beekaa jechuudha. Isinii galee kana irraa dubbanna gadi fageessee irraa dubbadha. Lammaffaa hayyoon nuti eessa jira yeroo injifannoo yeroo bilisummaa saffisaan dhufaa jirtu kanatti hayyoonni Oromoo ummanni Oromoo maalirra jira maaltu nurraa eeggama amma hoo maal godhaa jira hayyoonni Oromoo kan jedhu irraa tuttuuna jechuudha. Sadaffaa bilxiginaa irra deddeemna jechuudha. Bilxiginaa bilxigooyyee bilxiginaa Allahu akbar yaa dhiiga qulqulluu nyaattee dhuyde mataa qeerroo meeqaa murtee waraabessaa kennitee abiyyoota ashaagire qeerroo meeqa mana hidhaati guyyarraa guyyaan gabbaaftee gorraatee billaan sooshaal miidiyaa irratti maxxansitee ummata Oromoo nu madaa haganan jedhamne nu madeessite waggaa 3 kan madaanati nu madeessite tokko tokko walirraa lakkaachuu teenyaa jechuudha. Eenyudha keessattuu warra girrisaa jedhee maqaa nu gubaa ture garaa nu gubaa ture warra akka taayee danda'a warra afaan Oromoo dubbatan jechuudha. Warri diina nafxanyaan diina yoomu borillee ardallee iftaanillee jechuudha. Isaan irraa waa eegnu osoo hin taane diina diinummaa beeyna sun akkuma jiru ta'e diinni diina caalu. Diinni diina caalu osoo gaafa Oromoo mana hidhaatii baasanii mataa irraa muran qeerroo Oromoo shanee jechuudha. Maqaa shaneetti moggaasanii yeroo mataa irraa muranii waraabessaa kennan addabaabayitti ilma kee akkamitti ajjeefna jedhanii maatiitti yaamanii
afaan oromoo dubbacha matarra siidhoof namoo gararra siidhoof namoo ciiftee duutamoo teettee duu qabda kan jedhu akkaataa itti ajjeesanillee filachiisanii haadhaa fi abbaa erga ajjeesanii boodallee reebicha hamaa irratti raawwatanii waan nun godhin qabdaniisin warri nafxanyaan afaan oromoo dubbatu kun waan nun godhin qabaa kaadireen bilxiginnaa afaan oromoo dubbattu waan nun godhin kan nuti lakkoofne takka takkaan walirraa hassabachuu teen walirraa kaalkuleet godhuu teen ta isin madaa ilmaan teenyaatti guddifne akka seenaa Minilik harma muraa fi harka muratti nurra geesse ittiin barsiisaa ittiin barachaa ittiin nu barsiisaa hayyoonni keenya maanguddoon teenya ittiin nu barsiisaa asiin nu ga'anii nutis irraa dhaallee dhala dhufuuf dabarsaa jirru wanni bilxiginnaa waggaa 3 nu goote madaan isin nu madeessite we will never forget it jechuudha. We will never forget it jechuudha. Araaramni yoomillee nafxanyaa afaan oromoo dubbattuu fi nafxanyaa kaleessaa fi ardallee sirna isaanii deebisuudhaaf waywaataa jirtu we will never forget. Dhiifamni hin jiru jennee dhiifamni hin jiru jechuudha. Walirraa akka yakka keessaniitiin adabbiin isinii lafa teessi jechuudha. Wilii akka gadaafit ilkaanii ilkeedhan isin ciccirree foon keessan isin nyaanna jechuudha. Hangas takka isin madoofne jechuudha nuti. Maaliif gochaan isin nurra raawwattan miidhaa afaaniin arrabaan lafee nu cabsitan gochaadhaan qeerroo teenya kumaatamaan hiitanii mana hidhaa keessaa baaftanii qaqqaltanii gorraatanii waraabessaa kennu owwaalcha dhoorgitanii manguddoo haadhawwan oromoo abbaa oromoo ilma keessanii shanee jira jechuudha. Adabbii haganan hin jedhamne kan takkaa umrii addunyaa kana keessatti hin argin kan sanurraan geettan waggaa 3 kana we will never forget jechuudha. It will never addunyaarra seenaa ta'e galmeessinee mana barumsaa keessatti bilisummaan dhuftee jirti gaa. Ni bilisoomne kun daga shakkii takka illee jirtu gaa. Dhufti hatattamaan boriiftaan eessa baasaa dhaqa ka jedhu bar. Boolla seenamoo dachii seenamoo barashaa gireen bari itti naannoytee nama cinaa dhabee waraanaaf ta'u cal godhee ibidda gubee eessa abbaa kiyyaa seenaa addunyaan akka durii simattee kootu biyya kanatti baqadhu jettee namni harka bal'isee simatu hin jiru jechuudha. Eessa seena jechuudhaan bakka seenu waan hin qabne opshinii waan hin qabneef akka gadaafitti masarat dhufanii jajjabee fi qeerroo fi ummanni oromoo gadi baasee akka gadaafit ilkeedhaan nyaachuu teenya jechuudha. Nu guyyaatii Ollaa fi Oromoo Liberation Front waraana bilisummaa oromootiif qeerroo fi qarreen naannoo Finfinnee marsitee osoo siin gadi hin baafne warra xiyyaara muratee eerpoortii Boolee bu'ee foon isaa irraa qooda fudhatu nu tokko nu jechuudha. Wallahi hagas takka nu gube jechuudha ashaagireen. I can't wait jechuudha arguudhaaf. Ashaagiree akka gadaafin lafarraa harkifnee ilaala akka lafarraa harkifnee kana dhiis warra kaan warra adabbii kana gartee ka gar deemuu hin qabne ka paaspoortii hin qabne baqatanii eessattuu nu jalaan baan warra akka Taayee Dandaa Kaadireen Shimallis Abdiisaa warra akka Daani'el Kibrat warra gartee nurratti qoosaa tura mangaa jedhee afaan oromootiin turjubaananii girri isaa nutti baasee arrabaan lafee nu cabsaa ture tokkoon kaalkuleeshin fudhannee sirra walii lakkooyinaa jechuudha. Kitaaba laalgaa galmeessinee lafa keenya qeerroo teenya akkaataatti ajjeesan waliin eenyu akka ajjeecha san itti raawwate tokkoon barreessinee waan lafaa qabnuuf guyyaan nuti kaalkuleetara fudhannee tokkoon as qabnee yakka isin dalagdaniif kriminaal yakki isin ummata oromoo irra dalaydan ummata Itoophiyaa irra dalaydan keessaafu shanyi duguuggan isin ummata oromoo irra raawwattaniif yakki gudeeddaa fi ajjeechan gara jabinaa reeffa owwaaluu dhoorkitanii waraabessaaf kennaa turtan waraabessaa nyaatu malee owwaaltan jechuudha. Last ijoollee dheengadda Boorana keessatti miskiina maqaa shanee jedhuun afaan oromootiin dubbataa ajjeesi hin duune itti gajjabeessi itti roobsedhanii rasaasa 100 lakkaa'amu nama lamatti roobsanii akka roobatti ajjeesan jechuudha. Maatii isaaniillee akka owwaalanne godhan jechuudha. Kana hundaan nu irraanfannee seetanii seenaa miti bara it happened yesterday bara kaleedhaa bara waan kaleessa bu'ee malee waan seena irratti akka Minilik seena Haile Sillaasee Minilik nurratti hojjete Mangistuu nurratti hojjete barannee miti jechuudha.
Uummanni Oromoo garaa bal'ataa, uummanni Oromoo hammataadha, uummati Oromoo dhiifama namaa godha. Injiruu siin jedhee barwanni akkasii never gonna happen, never, will never. Dhiifami balbalti toobaa dhiifamaa cufamtee jirti. Gaafa isin cufamtee beektanii? Gaafa isin Hacaaluu Hundeessaa nu jala ajjeeftan. Qeerroo kumaatamaa wareegdan. Abba Jawaar faa hayyoota Oromoo hiitanii kan silaa sekendii takkaaf hidhaaf hin malle. Sekendiin takka hidhamuun isaan malle hiitanii irra teessanii waggaa tokko hanga har'atti irra teessan gaafa isin qabdanii mana hidhaan hiixan uummanni Oromoo guyyaa isin Hacaaluu ajjeeftan madaan onnee teenya keessatti nu madooyte madaa abadu zalaalam hin fayyine jechuudha. Dhaloota dabarsine madaan sun akka madaa Minilikitti harma muraa fi harka muratti nu keessa jiraatti jechuudha. Guyyaa isin Hacaaluu Hundeessaa goota nu jaalannuu fi kabajnu ka akka ija teenyatti goota laphee onnee sibiilaa ka diina sodaan dhugaa Oromoo baasuuf kan agartee faayidaaf hin daddaa'e kan diinaaf gajjedheen jiraanne guyyaa san ija dura nu dhabamsiiftan I will never dhiifamni bilxiginna afaan Oromoo dubbattuu fi warra afaan Amaara warra murna maafiyaa group criminal group warra wal ijaaree yakka gurguddaa ummata Itoophiyaa ummata Oromiyaa ummata Oromoo irratti qeerroo fi qarree Oromoo ummata isaan kabajatti hore ergamtummaarraa baase ergamtummaa naftan TPLF jalaa baafne aangoo kanatti kennine ergama biraa jala seenanii yakka san gubbaa nurra raawwatan jechuudha. Ummata kanaaf dhiifama godhaa nuti. Injiru dhiifamii. Injiru. Ati malattu right away amma dafii. Dafii wareegama barbaachisu kafaluu qabda. Eenyuun? Isinummaa warri kaadiree kee jirtan. Daddaftanii wareegama barbaachisu baasuu danda'u. Maaliif badii teessan waggaa 3 nurra dalaydan at least mootummaa miti jechuun murna faashistii kana agartee dhabamsiisuudhaan dura murtanii hatattamaan ardhaa bor osoo hin jenne ceemphoo keessan buufattanii mootummaa isinummaan qawwee isin itti garagalchitanii namicha kana gadi qabdanii gaafa gatarkiftanii qeerroo kennitanii nuti akkana dhaabbannee qeerroon tarkaanfii barbaachisu gaafa irra fudhate qabdanii nu fiddan jechuu isaamii isin erge ka isin ergee ittiin nu fixaa turtan bari isaa bar namicha kana masaraa seentanii osoo TDF fi ollam waraanni bilisummaa Oromoo dhufne dhiifama isiniin goon at least yak isin irraa diqqaachuudhaaf isin huutanii ashaagiree fiddanii gaafa san nuu fiddan xiqqoo tokko yakki agartee ajjeecharra at least umrii faa isin murteessine mana murtii agartee mana murtii isin dhaabna jechuudha. Mana murtii isin dhaabne at least umrii keessan guutuu isiniinee isin tajaajilla jechuudha. Torchillee isin goonu. Yakki keessan xiqqaan hagas jechuudha. Yakki keessan irra xiqqaan umrii keessan guutuu isin murteessaniiti. Nyaataa fi dhugaatii keessan isinii kenninee akkasin mana hidhaa keessatti seeraa fi heera mana hidhaa silaa keessatti hidhamaan tokko qabu nurraa mulqitanii keessatti torchi nu godhu akka horii qeeraadhaaf qopheessanitti tokko tokkoon baaftanii qeerroo gorra'uu san osoo hin taane nuti gaafa aangoo qabanne warra yakka irra xiqqaa qabu umrii guutuu mana hidhaa keessatti akka inni jiraatu lubbuu kenninaaf jechuudha. Kaan Oromoon amma booda hadhaa'ee jira dhiifamni hin jiru jechuudha. Hin jiru. Keessaafuu isin warra diasporaan biyya alaa kana osoo jiraachuu danda'u biyya alaa kana galtanii namicha kana jalatti osoo qeerroon dhumaa jirtu baga dhumte shoror keessaa jechuudhaan shaneedha baga dhumte. Shoror keessaa baga dhumte jettanii qeerroo TPLF waggaa 4 keessatti garagalchite mootummaa afaan funyaanitti qawwee hidhatee fi baankii fi taankii fi caasaa jabeeffatee waggaa 100 meeqaa abadan hin bu'u kun agarte konfidensiidhaan fi amanamummaadhaan aangoorra ture qeerroo garagalchite nyaata afaan isin keette kabaja takkaa isiniin hin malle kabaja isin goone aangoorra isin keette baga dhumte shanee jettanii qeerroo mirga isaanii falmattu. Haalli isin itti deemaa jirtan kun nuun taate hin taane jedhee karaa nagaatiin qabsoo isaanii deebee falmachaa jiru shanee jechuudhaan shanee itti moggaaftanii akka waan shanee shoror keessaa ta'e waliin harkatti dhahaa baga dhume jettanii harkatti dhahaa turtanii jechuudha. Liistii qabnaa jechuudha. We have a list.
Liistii qabna keessaaf warra diaspora irraa gale. Warra diaspora irraa gale artistoota warra OMN irratti aktivistummaan beekamee Abjaawar OMN irra beeksisee sabboontota itti fakkaate nuuf fakkaate harka dhahaafi turre biyya alaatti galanii nu gananii qeerroo irratti qoosaa dhiiga qeerrootiin harka dhiqachaa buddeena dhiiga qeerroo meeqa basaasanii sooshaal miidiyaa irratti baga dhumte qeerroo hagan ajjeefne shororkeessa hagan ajjeefne jechuudhaan qeerroo kabaji silaa maluuf maqaa balleessii sooshaal miidiyaa irratti hojjetaniin mindeeffamanii dhiiga ilmaan Oromoo dhiiga qeerroo dhugaa turanii jechuudha. Warra kanaaf dhiifama goona. Injiruu jennee bar dhiifamne. Warra galee biyya keessa dalagu artistootaa fi namoota garaagaraa kan biyya alaatti galee isaan waliin dalagaa jiru dhiisiti. Kan biyya alaatti deeggartootiin bilxiginnaa ka harka dhahaa jiru. Kan Ameerikaa fi Asturaaliyaa fi Yuurop Awurooppaa iyyuu diaspora addunyaa kan Afrikaa dabale keessa jiru. We will never forgive you jechuudha. Dhiifamni hin jiru balbalti toobaa cufamtee jiru Oromoon hadhaa'ee jira jechuudha. Bilisummaan nu dhufee jira. Kan nuu fidaa jiru qeerroo Oromootiif oolaadha. Kan kabaja nutti hore yeroo nuti salphannetti kabaja nutti hore waraana bilisummaa Oromooti jechuudha. Katiin shoror keessaa jetteeni shororkummaa itti moggaaftee kaayoo saba isaatiif jecha bilisummaa saba isaatiif balaanu gaddeemu jirtu kan hubatee bosona seenee qawwee isaa boraafachaa rorroqa dhugaa qabbana keessa bulee hidda mukaa nyaachaa ardhaan tana kabaja nutti horee jechuudha. Isin kadhannee dadhabne jechuudha. Osoo balaa kan rakkoon kun hundi hin bu'in hayyoonni Oromoo isin kadhatee isin dadhabe. Abjaawar faan akka waan raagutti waan haphiin ta'a ture kana hunda lafa kaa'ee isinitti himaa ture. Gurran qabdan, ijjan qabdan, hin dhageessan. Isin dadhabne isin dhiifne. Addunyaan isin gorsitee isin dhiifte. Inumaa dheengadda imagine jedhaa bar imagine warra gaafa dheengadda lola gaafaan lola agartee lolli deemaa ture na kadhachaa turan na bilbilanii addunyaarra na kadhachaa turan imagine nama tokko addunyaarra naa bilbilee mariidhaaf please shaagiree rabbii jedhiiti kootu gara mariitti nama naan jedhu dhabe jedhee boo'a bar hin boo'a bar dhiiga boottaa jedhin wilii dhiiga boottaa jechuu dhiiga harcaafta. Dhiiga harcaasoo osoo hin taane ganaati qaama kan kee hunda addaan ciccirreetiin akka gadaafitti ilaalgaa akkasumalee garaan nu fayyu jechuu nuti tokko tokkoo keessaniin jechuu wala Daani'el Kibrat warra gurguddaa yakka kana nurra raawwate jeneraala irraa qabii ashaagiree fi achirraa hanga warra murna maafiyaa gurup ka walqixxummatiin amanne ka tokko kan namummatiin amanne namummaa hin qabne tokko tokkoon keessaniin warra diaspora asirraa galee shanyi duguuggaa uummata Oromoo irraa raawwachuudhaaf uummata Tigraay irraa raawwachuudhaaf asirraa galirraa qabi kan afaan Oromoo dubbattan kan wallissanii juntaachaa hojjettanii wallisaa turtan kan nu arrabsaa hanga matitti jirtan hundi keessan gatiin keessan akka gatii keessaniitiin adabbiin keessan isiniif lafa taa'ee jira nu list goonee jirraa jechuudha. Eenyutu yakka kana raawwate yakka kana raawwate eenyutu yakki isaa maal fakkaata adabbiin isaa hoo maalidha kuni walii lafa sanii jira jechuudha. Galata rabbii woboon kabaja guddaa nutti goote jechuudha. Woboon kabaja guddaa nutti goote jechuudha. Kana uummata Oromoo boon ittiin boonuu qabdan jechuudha. Gargaarsi barbaachisaa tattamaan godhamuufi qaba. Warri dubbi himtooti woboodhaa kan biyya alaa jirtan haala yeroo irratti hundooftanii amma abdeetii kennitanii uummanni kun akka agartee qabeenya dhangalaase woboo cinaa dhaabbanneet xumuratti goonu murna maafiyaa kana dirqama isinirra jira jechuudha. Gara qabxii kiyya deebi'e ilmaa warqituudha ilmaa walloo Oromticha waggaa 400 ol funyaan diinaa jalatti ukkaanfame gabroonfamaa ture ajjeefamaa ture hanga ammatti illee ajjeefamaa jiru. Osoo guyyaa tokko hafuuran baafatini galata rabbii galata woboo fi juntaa itti aansuudhaan godinni addaa
ilmaan walloo ilmaan oromtichaa keessa jiraatan bilisa bahee nagaan waraana bilisummaa oromootiin bulaa jiraa jechuudha. Yaa warra TDF akka gartee akka bineensa sodaatan warra gartee maqaa balleessiidhan akka waan nuti waan kaleessa isaan nu godhan hirraanfannee isaan waliin walitti makamnee isaaniif ergamuudhaaf qophoofne tokko taasaa jirtan waan isiniin galini jira. Oromoon siyaasaa bilchaatee jira jechuudha. Diinni yoo yaadattan gaafa TPLF angorraa qaarisnu itti qabsoo godhaa turre lumuxii qabatanii hiriira Oromoo keessatti kan ummata Oromoo waliin daawun TPLF jechaa ture. Nafxanyoota warra har'aan tana ummata Oromoo balleessuudhaaf shiraan angoo nu jala qabsoo hijack qabsoo agartee injifannoo qabsoo qaqqaalii ilmaan dhiiga ilmaan Oromootiin dhufte hijack godhe arda irratti nu fixaa jiran kana waliin hiriira bahaa turre jechuudha. Maaliif? Diinni dhaabbataa yoomuu siyaasaa keessa jiru jechuudha. Diinni diina keetii fira keeti yoomuu. Isinii galee diinni diina keeti fira kan keeti. Kuni isaan propagaandaaf itti fayyadaman malee isaanuu ni beekanii jechuudha. Isaanuu warri propagaandaadhaaf jiraachuudhaaf uummata Oromoo kana kan tufee onnee keessaa of baase kan agartee isaan caala siyaasan bilchaatee jaarsoleen mana jirtu qotee bultooti baadiyaa keessa jiraattu isaan caala bilchaatanii haala yeroo waliin haala uummanni Oromoo haala addunyaan itti bultu beekanii mootummaan tokko akkamiin nama bulchaa anammoo maal qaba ma eenyuudhaan Oromoodha Oromiyaadha ilmaan kiyya uummanni kiyya akkamii jiraate jedhee uummati yeroo uummati addunyaa waliin agartee uummanni bilchaate qotee bultootu isaan daran bilchaatan isaan propagaandaatti fayyadamuudhaaf juntaadhaa ergamuudhaaf juntaadhaa maarreedha jechuudhaan afaan juntaatiin deeggarsa argachuudhaaf wixxifatanii jechuudha. Kun agartee never ever will never gonna happen jechuudha. Kuftanii jirtanii kanaaf isin kadhanne taa'i wanni kun isin hin baasu taa hayyoota keenya nu gadhiisa yaa caalu nu jala ajjeeftanii hayyoota keenya nu gadhiisa nagaan mootummaa kana gadhiisaadhaa jiraadhaa uummata kennaa uummanni ka barbaade haa filatu dadhabne yakka waggaa 27 plus waggaa 3 irra dabalattanii waggaa 30 takkaaf itti gaafatama waggaa 30 takka yoo rabbi jedhe yoo sanu uummanni Oromoo kan lubbuu isin oolchu taate wilii itti kaalkuleetara fudhannee walitti lakkaannaa jechuudha. Walloon tiyya katakkaa osoo harkan kennin osoo hafuuran baafatin osoo diinaf harkan kennin osoo ofirraa facciftu osoo dirmannaa uummata Oromoo biraa takkaan argatin gootummaa isaaniitiin dhiiga ilmaan isaaniitiin walloon waggaa 400 ol waggaa 500 ol osoo nafxanyaa kana ofirraa falmattu kaan afaan wallaalchisanii afaan Amaaraa barsiisanii kaan afaan Tigraay jala galchanii afaan Tigraay aadaa fi afaan Tigraay barsiisanii Tigroomsanii kaan Amaaromsanii warri kun Oromummaa isaarra cichee ardhaaniif gahee jechuudha. Warra hanga ardhaatti waggaa 500 irraa hanga ardhaatti falmachaa ture takka hafuuran baafatin rabbiin ardha hafuura nu baafachiisu mee galata galcha alhamdulillah jedha. Thank you jedha. Namni rabbiin hin galatoonfatin injifannoo takka argatee namni rabbiin hin galatoonfatin innu agartee ka sodaatan jechuudha. Nama agartee inumaa'u sammuu hin qabne yookiin ammoo dayyuusa wayiiti jechuudha. Isinii galee nuti injifannoo yoo argannu galata rabbiif galchina. Itti aansinee warra injifannoo san galmeessee galatoonfannaa jechuudha. Eenyuudhaan dhiiga isaaniitiin qeerroo walloo waraana bilisummaa Oromoo ummata Oromoo bal'aa walloo kabajatu malaafi jechuudha. Wallootii saluut wallootii oolaa waraana bilisummaa Oromoo kan kabajanu tortanii funyaan Finfinnee jala marsitanii Oromiyaa tana hunda si godinaalee aanaa dhuunfattanii odeeffannoo akka gaarii qabna jechuudha. Quba qabna wal quba qabna jechuudha. Wanni isaan Oromiyaa keessatti dalagaa jiran waan ajaa'ibaati. Aanaalee godina Finfinnee marsanii
dhukkeerraa kaasaa jiran jechuudha. Xurumbaa qofa eegan jechuudha. Xurumbaa yeroo inni hoogganaan bilisummaa Oromootii fi istiraatejii warri baasu TDF waliin warri duubaa tarsiimolee kaayee yeroo barbaachisetti tumaroo yookiin ammoo oftaan sa'a kanatti yookiin ammoo torbaan warri jedhee haala mijjeessanii yeroo xurumbaa sun bahee waliin arguu teenyaa jechuudha. Ashaagireen biyyaa bahuu hin danda'u. Akkuma amma maatii isaanii baafachaa jiran haa baafatanii. Ameerikaa seenuu hin danda'an, addunyaarra deemuu hin danda'an, even Afrikaa ollaa deemuu hin danda'an jechuudha. Kanaaf maaliidha maaltu mala? Nuti tokko namichi ni qabama kun agartee carraa yookiin lama yookiin sadi qaba jechuudha. Carraan tokkoffaa akkuma amma Ameerikaan offer godhaa jirtu kana akkuma oduu lafa jalaan dhageenyutti Ameerikaan offer gootee biyya akka bahu. Inni illee okkee jedhee waliigalteedhaan waan san irra dalaguu jiranii jechuudha. Kan lammaffaa akkuma Gadaafi dhabamu in ajjeefna akka Gadaafi ajjeefna sanii wal ciccirree foon isaa waddanna gana xabbasnee xibsii goonaa jechuudha. Isinii galee xibsii goona maal jennaani waan gubaa isaan nu gubanii kana daran jechuudha. Ajjeechaa fi yak isaan nurratti raawwatan waggaa 3 asoo ciccirree xibsii godhanneewu garaa keessaan hin bahu jechuudha. Tokko akka Gadaafi lammaffaa akka Gadaafi duu dhabamu isinii galee akka Gadaafitti dhabamu isinii galee sadaffaa qabnee hin ajjeefnu torchi godhaa guyyarraa torchi godhaatu boolla bakka daaseen maaliif nama tokko yoo ajjeefte irraa fixxee beeyta. Sanga akkasitti irraa finna jechuudha. Takkaa qabnee dhuunfata keenya jala oolchina. Takkaa ni dhabamsiifna. San qeerrootu beeka. Qeerroon gaafa TDF fi oolan marsitee finfinnee dhuunfatte kontirool isii jala galchite uummanni Oromoo warra ilkeedhaan nyaatu isatu beeka jechuudha. Gabbaafatee isaa san akka barbaade filannoo uummataatu kun. Isinii galee uummataaf dhiisan jechuudha. Kasaanii kuftee jechuudha. Warra kaadiree xixiqqoo akkuma reefu jedhe walirraa hassaabbana sun waliidha lafa jirti. Ammoo uummanni Oromoo dhiifama nuu godha jettanii abadan hin yaadinaa jechuudha. Iwillee bargan haphin. Dhiifamni karaan toobaa cufamee jira. Toobaan cufamtee jirti. Gaafisiin cufamte gaafa caaluu nu jaalannu goota keenyaa fi jaawarfaa nu jalaa hidhan araaramni murna kana waliin akka hin taane abadu zalaalam. Angoorraa akka garagalchinullee ni beeyna garuu araaram isaa waliin it will never araaramni akka hin jirre murteesse uummanni Oromoo irra wal ta'e jechuudha. Irra wal ta'e jechuudha. Inumaa daran madaanu madeessan itti nukat horcan jechuudha mukaan keessa gadi. Akka nu daranuu agartee madooynu. Madaan sun ammoo nuti daranuu diinni keenya kam jennee qabsorra ciccine akka nuti abadu zalaalam agartee dhumnee dhabamna malee hanga uummanni Oromoo tokko jiru murni kun asoo kan umrii dheertuu qabaatu taate asoo addunyaan dippiloomaasiidhaan addunyaa irratti addunyaan kan waliigaltee qabaatu taate abadu zalaalam akka inni nu bulchuu hin deemne akka inni nagaalleen kursi san irra teen ibiddirra ta'a malee murteessinee jechuudha. Jala murreettimne jechuudha. Kana isaallee ni beekan. Kanaaf last chance isa dhumaatiif falmataa jiran jechuudha. Waraana qabu. Waraana Afrikaa keessaa number 1 Afrikaan guutuu sodaattu jabinaan hedduminaan lola sodaatamaa ture destroy godhe cal godhe Maqalee keessatti naannoo Tigraayitti shakaram godhe jechuudha. Isinii galee kanaaf ijoollee umrii 15 irraa 13 irraa haga 15 achi jidduu kana guuree kan odeeffannoo hin qabne kan rasaasa bombii takka yoo cinaa buusan martinuu shakiram jettu osoo bombiin irra hin buune bar hundinuu bar TPLF bar akkasii moo'attee bar bombii cinaa buusaniiti inuu dhaanu kumaatamaan tala shikirreem bum shikirreem maal jennaan umrii isaanii takka bombii garuma dhahuu dhiisii takka sagalee hin dhageenye obboleesso dishqaa baasuq maarre misaa'ila jinni taankiidhaan waraana akka rasaasa akka biddan roobu kana takka umrii isaaniitiin garre obboleesso
Ijoollee bidda qoraan godhan kana ka tireeningii qabne ka guyyaa lamaa sadi qawwee akka dhukaasanitti agarsiisanitti kennan qawwee faatee tugoo diraayiv gootee akkuma gartee uberii geessitee fi shagararam bum shagararam bar sagalee qofaan bar. Lammaffaa TDF addunyaan namicha Shaagiree jedhamu kana gorsitee dadhabuun isaanii yaadatamaa jechuudha. Namichi kabajan beeku gorsa namaan fudhatu yakka gurguddaa criminal shanyi dugugga war crime akka raawwachaa jiru erga hubatanii ragaa qabatamaan itti arganii booda maal godhan? Dideemi dadhabanii namicha kan dadhabne maal goona? Murna inni wal loluu jiruun kana gara duubatiin jabeessu. Akkamii jabeessan? Teknooloojiidhaan. Iraan irraa qorqorroo diroonii jedha san fide beeyta. Yaa obboleesso GPS si jedhan beeyte. Qorqorroo san gaafa inni fide, qorqorroo san hedduu fide beeyte Iraan irraa. Fide yeroo inni asii maaliif waan bakka tokko ta'anii kontirool godhani beeyte. GPS yookiin ammoo maappiin upgrade hin taane beeyta. Upgrade hin taane beeyte maaliif kaameraan sirriitti waan argu GPS wrong direction geessi bakka gartee isaan itti ergan dhiisanii yoo fakkeenya as ta'anii Maqalee bakka waraanni jiru yookiin bakka waraanni irraa wal dhukaasaa jiru waraanni TPLF jiru laalanii arganii itti ergan jedhan tiyyaan gisa silaa rasaasa bakka irra buusi jedhaniin eessarra buufti. Faallaa maa'el agasii gaara birarra darbiti jechuu hin agartu gaa roongiidha. Asoomasiin kana gootu TDFin tiyya qilleensarra rasaasa isii itti faanii erganii GPSin isii maal gooti fuutee gaara irratti buuftee galti jechuu. Qorqorroo gaaf kaanii ni jigsite Ameerikaanis duuba jirti kun beekamaadha beektaa namni siyaasaa beeku ni galaaf jechuudha. Warri amma diroonii kana dhabamsiisu kan xiyyaaran dha'uudhaaf yeroo inni ol kaasu shaddaa'uun godhu Ameerikaa deeroo maaliifi kabaja Ameerikaan nama isa tuffattu. San gubbaan nama yakka waraanaa dalagaa jiru nama shanyi duguggaa uummatarra raawwachaa jiru kan gargaarsa addunyaan kennaafii jirtu dura dhaabbatee dhoorgaa jiru. Abadan hin dhiiftu jechuudha. Dallansuu isiin dallante Ameerikaan teknooloojii itti fayyadamuu jalqabde jechuudha. Akkan itti cabee amma juntaa fi akka isaan jedhanii waraanni bilisummaa Oromoo Finfinnee amma gaaguroo kamisee tiyya to'attee jirti baatee to'attee jirti. Shawaroob gara shawaroobii kana gad deemaa jirra jechuudha. Imalli eessa wanni takka nu dura dhaabattu gaa maaliifi shigginyiin inni nuti ergi kun shigginyiin inni qotee bultoota Oromoo irraa guuree asoo nuti gorsinu ijoollee hubannoo hin qabne ifta naannoo Amaaraa walitti guure itti ergaa jiru kun rasaasa gubbarra tokkos TDFin ollaafaan maal gooti gubbarra qabdeetuma bombii takka cinaa buusti. Namni birgeediin tokko yeroo mata akka shakarararam jedha maaliif ijoolleen hin beektu adeeroo hin beektu rifaaturraa daset achiin kaatu meeshaalee achi dhiiftee tiyyaan nabaasii gaafa akiraata jedhan san. Miila kiyyatu na baasaa jetti bari ijoolleen. Miila kiyya na baasa. Ijoolleen bombii cinaa buusan wareertee baaragdee dachiin tun guyyaa moo halkanii wallaalti bari. Muuxannoo qaban. Maal jedhe waraan koloneeltichi dheengata qaban sun. Ijoolleen bar xiyyiitii rasaa bombii cinaa buusanuu wareertee nu harkaa baaragdee gara addaan bittinnooftee jedhe. Ya biltigina. Celebrate godhaa jirra deemee raayisaa jirra wallahi billah dhiiga qulqulluu rabbit laal hayyoonni Oromoo tokko ta'uu diddee tokko ta'a koottaa uummata kana hooggana bineensu wal hoogganee wal jala deema lakkaa uummata Oromoo hayyoo Oromoo lakkaa uummata kana balaa kana jalaa nu baraara uummati bal'aan kun hooggansa hin qabneen faffaca'uu kanarraa walitti nu qabaati qeerroo tarsiimessa mindaa yoo barbaaddanis isinii baafna isin mindeessina lakkaa balaa tana jalaa nu baraaruudhaaf yoo dhugumaan uummata kanaa kan qabsooftan taate uummata kana baraaruu irratti wal qoccoluu fi wal hinaafuu fi anatu agartee kana anatu beekamte anatu dandeetti qaba wal hinaafaa kan achi kaayaati uummata kana balaa kana jalaa baraaruudhaaf wal dhagayaa walii quudhaa
waliif hoogganama koottaanu hooggana qeerroo hooggana jennee dadhabne jechuudha. Waggaa tokko ol isin mindeessina full time an hour maallaqa isin barbaaddan isinitti gannayin uummanni Oromoo maallaqa ni qaba. Numaaf dalaga as employee koottaa jennee dadhabne jechuudha. Maaliif duuba dhiiga qulqulluu haqa sarratti biyya sarratti osoo haqa isaa gaafatu maafiyaa group gannaqaa jirtu gannaqaa turte mataa irraa murtee ajjeechaa bada ijoollee tiksitee gabbaasanii rasaasatti roobsaa hinduunee qajeela ajjeesse jechaa obboleesso social media waan xiqqaan uumite abbootii warri kun dhiiga qulqulluu lafaa gajjigaa jiru. Kanaaf rabbiin keenya irra nu baraare isaan diina kaleessatii fi diina keenya kan kaleessatii fi kan ardhaa rabbi walitti kaasee wal fixe jechuudha. Barsila laal cubbuun duraan bar turtee dhufti bar turtee waggaa meeqafaa booda si qabdi jechuudha. Tardhaatuun kaleessa goote borsi dhufti jechuudha. Kaleessa biyya namaa dhaqanii goolanii naannoo Tigraay barbadeessanii saamsisanii mootummaa Eritiriyaatiif mootummaa Somaaleetiin distirooy godhanii asoosaaniin eeginii biyyi isaanii amma distirooy taatee uummanni isaanii baqatee baqachuu qofa osoo hin taane qabatanii biyya kunoo irratti dhiichisaa jirraa jechuudha. Dhiichisaa jirraa jechuudha. Bahar Daariyyee Kombolcha Dasee Walloo way Laalebala way zarraaf tanaaf naqabaa nagadhiisaa hin jedhina taa adabadha humna teessan beekaa kuftanii jirtanii mootummaa kaleessa kaazinaa duwwaa baankii duwwaa TPLF isinii kennite kana asoo addunyaa nu gargaarsinirraa muruu baatte bakka tokkoon geessanii uummata keessan keessaan bayina uummata keessan dura ofitti qaba uummata keessaniif tola oola gaafii uummataa deebisa achi booda diinni kamuu ijaan isin hin laalu jennee isin gorsaa turre jechuudha. Isin maal gootan jalqabuma gaafa dhufee Ashaagireen sabboonummaa Oromootu uummata Oromoo kana xiqqeesse kan jedhu nu jalqabe jechuudha. Isin galaan maaliin nu jalqabe sabboonummaan Oromoo uummata Oromoo bal'aa kana xiqqeessa. Daa'imni kaayyoon isaa maalidha? Sirna Minilik deebisuudhaaf uummata Oromoo kana sabboonummaa keessaa dhiquu barbaade jechuu akka waan sabboonummaan qalbii tana dhufte sabboonummaan dhiiga waxalamtee bar dhiigan dhaabamtee bar dhiiga ilmaan Oromootiin sabboontota qaqqaalitti irra wareegame dhiigan bar marqamteeti bar lafee isaaniitiin bar caccabsanii lafeen dhiigan dhaabamtee bar sabboonummaa qalbii tana balleessanii uummata Oromoo Oromummaa maalummaa Oromiyaa isinii galaami. Kanaaf neebar gan happin jechuu achirra hawwiltii isaan uffide hin gorsine dadhabne amma booda wanni isin gad dhufaa deemtu balaansi mudatte kamu siddiqqaatte jenna malee nuti ni kolfinee gammanna malee akkanatti ofirraa raayisina akkanarraa isina mataa ol qabanne maaliif namatti hin dabin daba namarratti hin dalagin saba kamuu gad hin cabsin uummanni Oromoo waan keerra dabbaa ta'a jedhe malee naftanyaa gabroomse yookiin sabaaf sablammoota gabroomse ufii kiyya olaantummaa uummata Oromootiin biyya san bulcha kan jedhu yaannellee hin beeknu yaaduuf illee hin taa'u. Kan inni bara dhufaa dabraa waggaa 150 irratti du'aa ture irra nu ajjeesaa turan akkuma arbi maaliif du'a jenna maaliif ilka isaa ilkee saniif ajjeefama akkuma jedhan qabeenya Oromiyaatiif uummata Oromoo heddumina qabu kanaaf sababa kanaafi dhumaa turre jechuudha. Sababa kanaaf dhumaa turre jechuudha. Haqa namatti hin dabarre haqa namaa nyaan biyya namaa keessatti hin jiraannu sabaaf sablammoota Itoophiyaa garuu hundinuu Oromiyaa keessa jiraata jechuudha. Garuu isaan waan nu dabaranii haqa malee kabajaadhaan osoo yakka waggaa 27 hin gaafatin afaan Oromoo waan dubbataniif in 21st century keessatti namni dhufee sirna durii namarratti deebisuudhaaf yookiin ammoo dikteetarummaadhaan nama bulchuu danda'u kana booda hin jiru jechuudhaan hundinuu somamne jechuudha. Maaliif isaanuma agartee warruma nuti angorraa kaafne waan ta'aniif qeerroo waan godhaa turte waan beeknuuf kanaaf kana booda namni dikteetarummaa nama bulchuu danda'u hin jiru akka barbaanne mootummaa kan ajajuu dandeenya kan jedhu yoo dadhabnes ni qaariifna kan jedhu itti kennine hanga mootummaa ce'umsaa uummanni mootummaa isaa filatu jennee itti kennine jechuudha.
kiyyaan gaararraa ta'e nutti deebi'e jechuudha. Isinii galaan. Maal jennaan wanni kun seenaa miti. Uummata Oromoo kana waa hirraanfata malee yakki isaa waggaa 3 nurratti dalagan in 150 years waggaa 150 dabran kana guutu takkaa uummata Oromoo irra gocha akkanaa kana seenaa keessa barannee hin beeknu jechuudha. Kanaaf bar balbalti toobaa cufamtee jirti. Balbalti toobaadha kana booda hin jirtu. Never. Balbal toobaadha hin jirtu kana booda isinii jennee beekta. Isinii galaan. Yaada warra amma dhuftanis sheer godhaa waliin dhaamsa kana biraan nugaa. Kanaaf artistoonni hanga ammatti illee waa barreessaa jirta waan nu madeessa argaa jirra jechuudha. Qondaaltoti mootummaallee waan nu madeessaa kan barreessaa jirtan argaa jirra jechuudha. Qeerroo kaleessuma baatii 2 dura baatii 2 dura mangaa girrisaa jechaatti nu arrabsaa turtan arrafaan guuttatanii qeerroo nu dhaqqabaa yoo jettan. Imagine you don't feel shame xiqqoo mallee hin qaanfattootin. Baatii malama kaleema girrisaa jettee nu arrabsaa. Qeerroon shoror keessaa dhaabaa oo shaneedha jechaa mataarraa murtee waraabessaa kenna. Arda yoo lubbuun si dhuftu oollaa fi TDF si marsitee yeroo harka lubbu si huutee si jala jirtu. Nu dhaqqabaa uummata Oromoo. Qeerroo Oromoo qarree fi qeerroon Oromoo jetti bardi. Addisuu Araggaa afaan bar. Afaan guuttattee bar. Kiyya Harargee kiyyaan jedhamu sunfaan. Harargee maqaa balleessi kiyyaan sun kuulloo wayiiti. Maqaa Harargee joosaa lafa kaa'uu qaba. Harargee waan ittiin qoosanii miti. Fakkiin himu. Dhiifama laangooji kiyyaaf dhiifama. Isinii galaami. Kanaaf warra kanaaf dhiifamni hin jiru. Jecha afaan keessanii isin bahu. Barruu isin barreessitan tokko tokkoon screenshot godhannee yakka keessa walitti qabaa jirra. Walitti qabaa turre. Harkaa qabna. Kan daaspooraa keessaa deeggarummaadhaan ajjecha gara jabina isin keessaa irra raawwachaa turtan irratti isin deeggaraa turee fi kan itti ergitanii ajjeesalleen nuuf seem jechuudha. Nothing different jechuudha. Garaagarummaa takka nuun qabdan jechuudha. Warra daaspooraa biyya alaa kana keessa taa'ee baga ajjeesan shanee jechuudhaan deeggarummaa isin deeggaraa turee fi maqaa qeerroo yookiin ammoo qeerroo daaspooraa jedhamuun kaarimeetira meeqa guurattan san hunda wilii diddiguu teessan jechuudha. Hundi keessan isin irraa lafa keenya jechuudha. Galmeessinee qabnaa foorriin dhugaa rabbii warra namoota asirraa galee maqaa qeerroo daaspooratiin lafa guurachaa ture. Qotee bultoota ilmaan tuulamaa irraa ari'anii kaasaa takka malee muka jala galchanii hanga amma muka jala jiraachaa warra ture jiraachisaa ture. Warra biyya alaa kanarraa galanii lafa maqaa qeerroo daaspooraa jechuudhaan lafa tuulamaa irraa qotee bultoota irraa lafa saaman hundi keessan tokko tokkoon isin laagaa isin keenya isin haqqisiisuu deemna jechuudha. Isin haqqisiisuu qofa osoo hin taane itti gaafatamtan jechuudha. Itti gaafatamtan. Nu barre ni beeyna Oromiyaa irratti wanni fudhatamu hundinuu lafti manni ijaaramu hundinuu yoomillee taanan eessa akka nurraan deemne kana ni beeynaa jechuudha. Maaliif kan Finfinnee fi biyya san akkasitti bareechisee ijaare TPLF ta'uu hin irraanfatina. TPLF gamoolee gurguddoo sanii biizinasootaa fi karaa fi waan akka bareechisisan hundaa fuutee maqalee way galchite hin galchine bara. Akkasumatti handhuura Oromiyaa Finfinneetti nu haftee jechuudha. Isinii gala. Kan Haylas enu tiyya harkaan fiigdu Hayla Sillaasee fi kan sammuudhaan fiigdu hoteela fi riizoortiin inni agartee Adaamat ijaare sun qabeenyi isaa kan Oromiyaa keessa jiru akka tolchee haanuu ijaaru akka gaariitti haanuu ijaarani. Warri daaspooran bilxiginnaa deeggaruudhaan qotee bultoota Oromoo naannolee adda addaa irraa magaalota adda addaa irraa kaasaa malee irraa kaaftanii muka jala galchitanii qabbanaaf rooba keessatti dararaa jirtan kan biizinasa yookiin ammoo bildingii garaagaraa irratti ijaartan yookaan kan gurgurtan hundi keessan tokko tokkoon abbootii lafa san irraa kaasaniif ni deebiti yoomuu kun shakkii malee ni godhama jechuudha. Waan waggaa dhufuuf maarree biti. This is torbaan dhufuuf booda ta'uu mala. You never know. Dhuftee jirti gaafa funyaan jala jirti. Humna ofirraatti deebisuun hin qabu. Addunyaa harkatti dudatti galte.
Akkuma isin agartan paarlamaa keessa bu'aa turuusaa. Addunyaan maaliif rabbii hiriirana baraaruu dhabde? Bilbiltee mariidhaaf agartee juntaa kana fa'aa bilbilanii maaliif ebboo dhiifama? Koottu gara Finfinnee bakka yaa miti walitti isin araarsamaan jenne nu jidduumaan seenne. Immaajin xiqqoo mallee isinitti hin dhaga'amu jedhaa bara. Yoo booti nuti yeroo akkasitti si jabaatte si kaalache. Sitti himee singaluu sitti dhufaa sitti himee singaluu leenci dhufaa ji'iru dhufnaan siniluu. Umar Suleeman bar dubbate bara. Yeroo kana nu walleessan fa'aa wallifnaaf. Sitti himee singaluu oolan dhufaa ji'iru dhufnaan siniluu. Sitti himee singaluu woobon dhufaa ji'iru dhufnaan siniluu. Saba gabroomsuuf warri angoof warri garaaf kaatanii maqaa sabaatiin warri angoo yaatanii angoo hundeen qaamne irra teettan garuu sabaa madeessii tan eessa seentan boruu bitee kilaashi qawwee dhukaasuu hawwee bitee kilaashi qawwee dhukaasuu hawwee. Kaniin ariitaa kaawwaniin ta'a silaa sabni gadaa'ee qabsotti yaa'ee ilaa. Situ kakase kapsoti yase sila kan bosona seene kapsofinin sujira bite kilashi kawedu kasu hawe bite kilashi kawedu kasu hawe. Allah talan way Umar Suleeman bar dubbate bar yoomu bar hanga Oromiyaan bilisomtutti bar obboleesso wobo dhufaa jira siin hiluu gaafa si dhufe siin hiluu eessa seentaa siin jechaa jira barnu. Yeroo TDF fi qeerroon Oromiyaa qeerroon bar qophaa'ee ta'aa jira bar. Qeerroon qophaa'ee hojiirra bobba'uuf ta'aa jira. Si galee isin galaa. Qeerroon kan amma hojii jiru akka gaariitti eenyudha. Qeerroon kuni itti galee jira bosona jira. Karaa afaan jijjiir qabsoon bar duraanuu pilaan A, B, C, D lafa kaannee qabna obboleessoo. Akkanumatti hin deemnu bar Oromoon. Karaa nagaatiin qabsoofne karaa nagaatiin yoo nu dura hiikuu didde pilaan B maaliidha? Pilaan B kana. Amma pilaan B irra jira. Pilaan B maaliidha? Karaa nagaatiin falmannee mootummaan kun warri kun murni maafiyaa group, criminal group jechuudha. Mootummaa jechuun hin barbaadu beekte. Yakkamtoonni kun nu dhaga'uu didanii pilaan B maaliidha? Wobatti makamu akka dhiiratti injiinarooti meeqi? Daaktarooti meeqa obboleessoo saayintistoota meeqatu wobottu makamee ardhaan tana girgireessaa jira jechuu ibidda jala tafarsaa jira. Barcuma agartee ashaagire hawultii yookiin ammoo warra inniif jalatti boraafatee rafaa bulusan ekeraa Minilikii fi Hayila Sillaasee waliin hargufaa kan jiru qeerroo kaleessa woboo ardhaati jechuu isinii galaami. So kanaaf pilaan B maaliidha? Afaan isaan beekaniin dubbachuudha jechuu. Afaan isaan beekaniin dubbachuudha jechuu. Isinii galaabi. Akkasii wal dubbisaa jiran. Ashaagireen kee addunyaan irraa gargaarsa dhumaa kaleessa gurbaa waan isin goote gartaggaa. Kaleessa shaddaa $1 billion man. $1 billion man. Shut down. You play with America, man. America won't interpret it. Don't mess with it. Wrong. Nama wrongi wali interpretina dero. Isini galami. Warra zarrafi qofa. Warra hoboksu. Walta jirratti warra jedhee hoboksu. Kayo reality face to face lafa gabbu ufirra alpa'u jechuudha. Ufirra alpa'ee giftii qoraan kennee galu. Qoraan giftii kennee galu. Ka yeroo bombii takka dhukaasan gad shakaram jedheetiin akka waan bar akka waan yeroo takkatti matiriyaa san fixanitti bara so bombiin takka bira takkuma qofti bira dhoosanan hundinuu qoraan akkasi galchee galu. Isini galaan warra akkanaa kanaan sobame warra zarraa fi qofaan sobame amma laalgaa naannoon Amaaraa akka ambaashaa Tigraay sanitti akka ambaashaa Tigree sanitti
adda baate jechuu bakka hedduu mummuramte jechuu. Maali ees walloon teenya naannoo addaa turte godina addaa naannoo Oromiyaa walloo turte amma gaaf bilisoomsite ufiin bulaa jirti jechuu. Takkanaa jechuun muramte. Aagaa'oo muramtee jirti. Qimaantillee adda muramtee jirti. Oofi bar nafxanyaan qilleensa qofarra tafee bar nafxanyaa warri jedhamu qilleensa qofarra tafee bar. Nafxanyaan qilleensa qofarra jirti. Asoosaan nu balleessuuf, sabboonummaa Oromoo balleessuuf, regional government balleessuuf, mootummoota naannolee balleessuuf, demokraasii waan jedhan kan maqaaf ture san balleessuuf, afaan tokkoo fi immiyyee minilikii fi aadaa fi amantii tokko deebisuudhaaf waggaa 3 kasaan shororkeessaa turan rabbiin cubbuu san irratti deebisee isaanin shororkeessaa jira jechuudha. Amma bar eessa abbaa kiyyaa seenaa yaa rabbii kiyya dachii seena moo lafa seenaa ofirra fincaanaa jirtan gaa maa na qabaa na dhoysaatu duuba jira na argaa na dhoysaatu duuba jira jettu Oromoo siri galaan. Uummanni Oromoo ofiin saadu qabeenya namaatiif hin bololu angoodhaaf hin bololu osoo aqlii qabaattanii uummanni Oromoo kan jechaa ture na dhiisaa na ga'ee waan kiyya irratti abbaa haa ta'u ajjechaan irraa dhaabaa hidhaan irraa haa dhaabbattu saamichi lafa kiyyaa haa dhaabbatu afaan federaalaa na haa ta'u haganuma daasee bara kana gaafatanii bara sida agas deebistanii maqaadhaaf akkuma Tigiraa akkuma TPLF illee atleast waggaa 5 tokko bar dhufuuf dabruun keessan takka ta'e bar dheengadduma labsattanii angoo teessan osoo namni isin hin filinii dirqiidhaan dheengadda falmattanii arda immoo labsattanii jechuudha mootummaa falmattanii osoo peecheekii takkan argatanii kaadiroon hundinuu kaleessa paarlamaa miti wanni maali ministeerota bar paarlamaa tokkollee iyyaamne bariin maal jennaan paarlamaa yeroo yuun qabu namichi muddama hamaa kee jira baramma waraanni inni qabu raa dhumee jira waraana leenjisuudhaaf woboo fi TDF hafuuratti kennaan jirtu asoo kan uummanni uf kennu ta'e uummanni ammaaf bare galata OMN tiif aktivistoota Oromootiif haa ta'u OMN yoo akka silaaltan kanatti taphaa bar shororkaa inni mootummaa kanarratti uumaa jiru waan xiqqoo dalagaa jira isin fakkaate obboleessa OMN shororkeessaa jira. Bar warra maatii ilmaan isaanii dhabee tana buutee dhabetu hindu'amee hin jiraa warra jedhee halkanii fi guyyaa haati bo'aa turtetu foddaa televiziyoona OMN'tiin argee bar gammadee galata bilbilee galchaa fi bar obboleessa isinii galee meeqaatama kumaatama irraa dhumee hangasuu dhabe jechuudha. Addunyaa tana Oromiyaa guutuu qeerrooniif bartee jirti. Kana booda